Shamarka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni Waaqii yeroo akkam nagaa jirtu isin jechaa viidiyoo har'aa kana keessatti warroonni aappiin milkiyaa nu banamuu didee jettanii dubbachuu turtan aappii milkiyaa karaa salphaa ta'een akkaataatti banachuu dandeessan isin agarsiisa viidiyoo har'aa kana keessatti. Appilikeeshiniin kun ijoollee Oromootiin dalagamee milkii muciyyoo intala Haacaaluu dalagamee hedduu namatti tola. Appilikeeshinni faayidaan isaa akkuma Facebook akkuma Instagramati itti buufadhaa itti fayyadamaan isiniin jaabbileen kiyyaa waan daawwatu gadee turee jira kiyyaa milkii jettanii barreessitanii ijoollee keenya haa guddisnu waan Oromoodhaa wanta dalagamu hunda irratti nuti sadarkaa tokkoffaa irratti hirmaannee waan godhuu qabnu haa goonuu isiniin jaabbileen kiyyaa jabaadhaa buufadhaa itti fayyadamaa. Viidiyoo darbe keessatti aappii ammayyaa isa kana akkaataatti banatan isin agarsiisin ture. Amma immoo har'a aappii milkiyaa akkaataatti banachuu dandeessan isa kana isin agarsiisa. Aappii ilmaan Oromoo baasan sirriitti irratti hirmaannee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Isa kana egaa milkiyaa jaa barreeffadhaa gabbuufadhaa ergasii egaa akkamitti akka banachuu dandeessan hanga viidiyoo kanaan afaan bu'aa. San dura garuu osoo gara barbaachiskaa san dabarsine warroonni YouTube keenyaaf haaraa taatan Waaqii yeroo YouTube keessan galaadhaa sarchi godhuudhaan subscribe akka gootan jaalalaaf kabajan isin gaafanna. Erga YouTube keessan galtanii mataa olii kanarratti Waaqii yeroo jaas sarchi godhaadhaa. Isuma jalqaba irratti isin bahu kana haala kanaan mallattoo ishtiraaka jechuun arabii mobaayilii jira waan ta'eef keessanis subscribe jeesanii baasaa mallattoo diimtuudha. Isa kanarra qacuqaasuudhaan bifa kanatti erga darbeettanii wanti godhuun isinirraa barbaachisu akka viidiyoon keenya daddafiin isin bira gahu mallattoo fuulduratti baatu kana yeroo tokko qacuqaasuudhaan kamatarraa kana filattu. Haala kanaan gaa nu hordofuu ni dandeessu. Wantoonni haaronni nuti gadhiifnu kallattimaan isin qaqqabanuu dura aansee jechuudha. Kana fakkaataa gara barumsichaa isin deebisa gaatii isinitti illee dheeressee kabajaa fi jaalala hanga dhumaa na daawwadhaa. Erga haala kanaan keessa galtanii gaa haala kanaan isinii baasaa. Kagadirraa kun tasjiil edukuu kajookanii yaani arabiin jira. Googilii irratti yoo cuqaastan googilii irratti akkaawuntii imeela keessan kan mobaayilii keessan irraa qabdan isiniif baasaa. Isa feetaniin seentanii irratti cuqaasuudhaan seentanii haala kanaan banachuu ni dandeessu. Gara qal'aalii gara googilii kunis namni garuma kanaan isin agarsiisa. Kamatarraa kanarratti cuqaasee isin agarsiisu. Kamatarratti yoggaa cuqaaftan jalqaba haratti imeelii keessan kasirrii ta'ee isin filachiisa. Imeelii keessan itti galchitu. Erga haala kanaan imeelii keessan itti galchitanii kagadirratti illee maqaa keessan itti guuttu. Haala kanaan hoggaa guutan next jettuun haala kanaan paaspoortii isin gaafatama. Paaspoortii bakka galchuu qabdan paaspoortii imeela keessaniif imeela ammatti guuttanii jechuudha. Imeela ammatti guuttanii kana paaspoortii sirrii ta'e bakkaatti guuttu. Paaspoortiin isaadhaa 8 ol ta'uu qaba. Haala kanaan hoggaa guuttan kagadirraa kanarratti irra cuqaastu. Waaw! Aappii milkiyaa banannee jirraa jechuun kunoo akkuma asirratti argaa jirtan aappii milkiyaadhaa banannee hojii nuuf eegalee jira jechuun haalli isaa kana fakkaataa amma nuuf banamee jira. Keessi isaadhaa egaa waan guddoo nama dhibuu miti. Erga keessa galtanii itti fayyadamuu isinuu ni beektan jee yaada. Aappii milkiyaa haala kanaan banadhaadhaa itti fayyadamaa isin jaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik kutuquu hin dagatinaa gonkumaa'uu isin jecha kanaaf hin dhaammadha. Oromoo kiyya subscribe YouTube kiyya subscribe dhabaa jira like dhabaa jira. Kanaan na bira dhaabbadhaa. Anis waan isiniif ta'u malee waan isin hin taane hin fidu waan ta'eef bakkaan ani dogongore hundaa'uu koomentii gatteen sirreessaa isin jecha kuni dhaamsa kiyyaa nagaan naaf turaa. Haga barumsa biraatti walitti deebinuugaa turtii gaarii isin jecha.